jira warra addunyaa irratti miidiyaa irra gadhiisanii bar warra miidiyaa irratti ol baasee isaanii kanaan dura atuu beektaa anuun beeku namni beeku hin jiru isaan ol baasan Billoo akka caalaa oroo jirutti miciyyoon duuraa miciyyoota miskiina xiqqishoo Soomaaliyaa keessa dalagaa jirtu dabbaa kana garanii fuudhanii Finfinnee geessanitti taphatan jedha. Namni tu kan jiru achi duratti. Yaa dhugaa jiru. Itti fufadhaa gaa. Kun dhugaa jiru yoo gartee dhiiftanii fi Fedhu tuqan. Salaam alaikum dhagayamu. anamba Fedhu tuqanii fedhanii dhageeffatu. Fedhu tuqanii fedhaniisanii. muutirra aadaa kaasuu gidi gidi ibsatan hanga namni Yeroo tokko dhageeffadha. sabboon ati oofi. Aboo karaan deemu jira. Hin dhagamaame. Ayyee firoo ati firoo. Gubadhe yaa kii wallahi bida. Yoo dhageettanii isii bichaa sagaleen ta'in ka tajoo karakkasa ka yeroo tanallee sagalee ta'e. Oodeen gabbuu sharmuuta hudduu ajaa'aa qabata paantii mata kaatee biyyaa deemu shintaami jechi dimaataamu. Ante saaraan meeri wanni kanaa yaa ati wanti qincaanii qamadii jirtuu nyaattee biyyaa baate yaa. Jookar jaadiyaamsi jookar illee hudduu harree sanaati haa hudduu harree keessaa albaagat wisha. Waan irraa dubbachuu jiru maaltu waan biraa hin jee deemfatu wanna kanneef shayxaana ilmoo shayxaana yaa akii wachuu auzu billah maali wanni kanaa wanti 0.0 yaa akii hay bar yeroo isiin bar yaaddanii xinxaltanii yaaddanii yeroo jiru kanaan ani amma michoo isii dantaan wanti nagalcha hin jirtu garuu ammoo haadha abbaa isiitiin rakkachaa jira biyya akka gartee dalagattee maallaqa isaan fidanii fi san deebiftee daleedeef jijjiirtu barbaada waan taateef michoon amma maallaqa ijoollee ka fidanii san dalaguu miti haadha abbaa jijjiiruu miti ifii wallaaltee jirti kunoo buskuutaa kadhatti jaan kunoo dawwalattee namaan ka michoo nyaatatte kama jirtu kama nyaachisa jirtu dhamaata michoo fincaana baatanii arba michoo teenya fincaana baatanii bar isin beektan malee isin duraanuu sammuun ta'e cufaadha. itti fiida wala lama maali beektaa nuti amma odoo haadha abbaa gargaaruu illee hin taane nuti amma sagalu isuma tanaafiyyuu sagalee taa jira maaliif michoon tun akka amma laalaa gara jiru kanatti balleessuun mala lubbuu isiitiif sagalee taa jira nuti amma gabaabuma kanaafiyyuu yoo itti godhan gaan beeynu jarri kuni mucaan kun amma itti dhiyaatee isii tana fuudhuu qaba yoo inni fuudhe malee michoon nagee taatuu sammuun sinatti hin fakkaatu waan ta'eef inni sani fuudhuu qaba malee amma sagalee taafi jira caalaa ammoo waan balleessine sagalee taafi jira sagalee dheesii taa jira akkasi. Abboo foonii jirti. Foonii dirqii ta'a Umar foonii dirqii ta'a dirqiin itti ta'a. Dirqii miti amma inni kun mee michuu waasi gaafadha michoo tana mee fuudha mee fakkeenyaaf akkanatti ol baasanii kana taatee laaqanii achachi laaqanii kabiraa ka fuudhu jira saahiba. Ni jira namni fuudhu rakkoon qabu ni heerumti. Eenyu fuudha nama fuudhu. Eenyu fuudha mee ati fuuta tana dura akkana taate maariin akkana si godhe miiroon akkana si godhe jettuuni booddee eenyu fuudha deero. Eenyu godhe nagarree bar nama godhe nagarree bar rabbiillee maal jedhanii beektaa waan takka hanga jira jaatun beena. Bilisummaa kan jedhage badda. Bilisummaa keenya silaawwan kana dubbachuullee baattees nattoora garuu ammoo gaafuma nagaa ta'u bulummaatiin si gaafadha. Biyya bilisummaa michoon tun Somaalee suutiin deemattee tuma Somaalee dhuftee akkanumatti daddalagatteetuma ganda jalaa baddee deemta yeroo illee nama gandi deem jedhanii hin hofne. Baddee ustee daddalagachuu jirti. Miidiyaa tiktook irra baate ijoolleen tun garte wal baratanii wajja haasawanii waan isaan ja'anii waliin ja'anii fuudhanii Finfinnee geessan. Mee bilisummaati Finfinnee si geessanii haadha abbaa keessatti dhiyoon jirtu. Kophaateeti. Afaan Amaaraan beektu. Ni beekta yaa warra harargeedhaa kun afaan Amaaraa illee beeku. Finfinnee keessatti afaan Amaaraa malee waan wanni haasan jirtu. Michoota na fuudhanii achi geessan akka obbolummatti haa taatu fedhu waan feeteen haa taatu geessan. Dhiiraa wajji jiraattee hoteela deettee nyaata nyaattee gaddeebitee mana wajji kireeffattanii bitu adda adda kireeffattanii haa taatu kophaa isiidhaa namni ulaa itti cufee biraa deemee raftee ganama wanni harkanii. Guyyaa 15 ol baatii ol teessee osuma dhiiratti hin dabalamne ni deemti. Dhiirtiin dubartii wajjin deemtee wajjin hoteela deettee nyaata nyaattee wajjin bashannantee uffata aadaatti kaayanii kan tuqamne galakkitanii.
Okay, gadi indi sana jennu akkuma faranuu agoranii eegas immoo nama isa wajjin jirtu biraa deemte immoo kam jireenya isaanii wajjin deemu jechuudha. So nama biraa karabbiin siidhaaf qoodee heerumtii jechuudha rakkoon qabu. Hai isii qofaami bar amma isin yookiin dhalaa dubrummaa qabdu agar harkama jettanii yaadda immoo akkam. No dubrummaa miti billoo keenya singallaan dubrummaa raajaan kam maa wajjiraftii miti haadha abba dagatte michoon dalagaa geessan hin dalagattu. Mana Arabaa dalagachuun beektu Oromoo jala naqaniitu Oromoo jala dalagachuu Oromoo afaan Oromoo walitti biyya kan tiraata walii galan dalagachuu didde Oromoo biraa bira geessanii dalagachuu didde suuruma fatii laalti jaanjawaara keessatti akkanuma gootee gideetti qotee ka haati manaa nyaatatti gootu ani nyaata beelee jetteetti nama bilbilattee buskuta gabbaatee bitattee ol deebiti nyaata wallaalti nyaata namni godhu fatishaa malee waan biraatti Bakka amma jaalala ree jaalalli jechuun akkas ati mataa keetuu akkas godha mataa keetuu. So maal taphata duwwayyaa hin fuudhu ree. adeero waan isaan jidduu jiru eenyu beeka maaltu jiru waan isaan jidduu jiru eenyu beeka hariiroo isaanii. Naga kamu jiraati guys hunti keessan taap koppiin godha guys. Warri gartee dhugaa kiyya jaalatan bichaan koppiin taap godha guys hundi keessan. Ballama qabatanii jiran. Ballama qabatanii jira wal fuudhuuf. Ballama qabatanii jira wal fuudhuuf. No ani jaaladhu jaajira ani jaaladhu ani beeku jaajira. Sabboona ballama ni qabatan moo qaban dhugaa jiru jechuudha. Qabatan moo qaban. Sabboona garaa guddiftee duraan itaabdha mormaa turte ta'uute amma. Amma gaa sibiraa kunnaa. Yaalda koon sin qaba caala. Ndibbatu. Awwan andagi Baay'ee. Mutiyyoon sun akka isiin hojjetattu akka isiin gargaaramtu yoo barbaaddan ta'e tuffadhaa dhiisa. Waan isinitti hima. Akkamitti Yoo namni irraa dubbate yoo namni ol qaqqabe yoo namni gamaa gamanaa waa'ee gargaarsii waa'ee arrabsoo siyaasaa'ee isiin akkanumatti itti fufti jireenya sii yoo namni tuffatee waan sii kaasuu dhabe wallaahi ni jabaattee dalagatti. Yaada kiyya. Way ani haabatu baran malee isin hin galle baran an bar dalagaa isiitii fi